بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو في رسمتو سعادو شو إيجانا ستي كاني قبي فدي جرو وانتو تعرفين سكينيا برباچي ساتهن دو مقابن جيجودا إيجان خانان اللي فيديو ورابوف تري ورابان تري جيجودا إيجانا موني رافيا دمتني سرافيا دمتني جرتني نمونا مرة أرجتني رافيا دمني اللي kun irraa fayyadama isinii jenna wanta kanatti fayyadamee faayidaa isaa waan argadheef isiniif qabadee dhufe jechuudha. Dawooma qaba. Egaa zayitota garagaraa binnee mataa keenyatti rifeensa keenyatti dibachuudhaaf magaalarraa binnee finne jechuudha. Kan keemikaala garagaraatiin fanni jedhee jechuudha. Namni biyya keenyatti namni dhadhaa dibata jechuudha. Dhadhaan baay'ee tokko orgaanikiidha. Baay'ee namatti tola. Rifeensa namallee hin barachiisa jechuudha. Egaan ani kanaan bitee dhufe jechuudha. Kunneen warroota rifeensa keenyaaf qibaatii nu barbaachisanii isaan kana akkanumatti akkuma magaalarraa binneen finnee dibannamoo akkamitti dibanna kan jedhuuf itti madaalee ilaalee faayidaa isaa bifaan amma hojjedhu nafaana tura. Like, subscribe, share godhaa isiniin jedha. Gaasitti kan qopheesse zinjibila freeshii beetan daakamaa tukuras moodii qorunfudii namni beekne jiru jedhee yaada wantoota nama asitti qabadhe kana isa kana daakee dhufe jechuudha. Baawudarii isaa kanan durallee kan makiinatti daakaa jiru sin agarsiisee jira. Maashinatti kan daakaa jiru sin agarsiisee jira. Isa kana amma daakadhee naqadheen jira walitti daddafeen hojjechaa jira mootuu maaliif yeroo naaf hin gahu waan ta'eef yeroo qabutti fayyadamee daddafeen viidiyoo waraabaa jira. Daawwattoota kiyyaaf qooda jedheeti wantoota na fayyade. Egaa zayitii kana baay'ee filatamaadha jedheen filadhe bitadhe jechuudha. Kunis filatamaadha. Amma maal gootan kallattii maan akka gootan isiniif hima jechuudha. Egaa shamarran keenya biyyoota garagaraarra jirtan biyya Arabaa keessaa jechuudha. Bishaan biyya Arabaa kun sooqitti qabaa waan kana qabaa hin beeku. Isa kanaan dhiqattee hogguu jettee mataan ima caccaba. Ima bututa jechuudha. Mataan keenya mataan Afrikaa akka shiboo mammarateetumaan kukkufa jechuudha. Egaa mataan biyya Argabaanii namni hundinuu mataan irraa dhumee mataan akka nama harkaa tahee jiru jechuudha. Baay'ee yaaddoo jechuudha. Ijoollee warri yookaan mataadhaaf hin dhimmamne erga biyya kana dhufanii baay'ee mataa isaanii yabbina keessaa fidatee kun caccabee kun gaddeebi'ee harkaa fabbate jechuudha. Egaa faayidaa isaa amma wanta kanaa dawooma akka inni dawoomu qabu kaamme itti godhaa jiru kun isiniif adda baasa. Roosmarii jedhama afaan Arabiitiin. Garuu akka Itoophiyaatti waraqaa kan xibsii baala xibsii jennaan baala xibsii keessa buustu jechuudha. Egaa innis gahee gurguddaa taphata. Kun zinjibila akkuma reefuu agarsiise amma itti ganna qaadda jechuudha. Wantoota reefu san daakamaadha jechuudha. Amma kun qorunfudii xuquras moodii namni hin beekne hin jirtan. Xuquras moodii jechuun mataa namaatiif dhiisaatiif fuula namaa oomichiin garagaraa si dhoofte yoo mataan si bu'u hafatellee zayitii xuquras moodii yeroo dibattu si dhiisa jechuudha. Okay.
habba soodaa zayitii habba soodaa namni dibatanii beektan ta'uuma isii ni beektan jedhee yaada. Ta'uuma qabdi jechuudha. Egaa ibidda kana jalaa qannasaa jira. Ibidda guddaan hin barbaachisu. Ammallee hedduu akka zayitii kaanitti xabbasuu hin barbaachisu. Ho'isuu barbaachisa akka inni wal fudhatuuf haa ho'u. Hedduu furfure hin jedhu. Hedduu danfisuu hin qabdan. Biyaansi daqiiqaa 5 ho'uu jammare hanga daqiiqaa 5 ni eeggatu jechuudha. Eeginni ho'uu jammareerraa walii gala daqiiqaa 15 ni ta'a jechuudha kan ibidda kanarra jiru. Hanga daqiiqaa 15f zayitii sun guutuu walitti ho'ee jira. Kokonaatiin jechamni sunis itti ho'ee jira jechuudha. Amma itti baqee jira. Walitti baqee jira. Egaa suuta naamusaan bakka tokkotti naqatanii itti fayyadamtan jechuudha. Warroonni rifeensi keessan karaa fuulduraa kanaan irraa bubuqqa'u. Warroonni bishaaniin gizee dhiqattanii baatan isin harka caccabu. Kanaaf dawooma qaba jechuudha. Ammallee galgalas yeroo mataan isin dhukkube ofitti nannaqattanii raftu. Miisaaji gootanii rifeensa keessan miisaaji mataa keessan. Waan biraa dhiisatii rifeensa keessanuu dheeressullee baatuyyuu dawooma qaba jechuudha. Qibaatiin akkanatti hojjetame kun dawooma qaba. Kunoo hoomacha gubbarratti baha jechuudha. Isin galee hoomacha gubbarratti inni bahu kana eeggattanii irraa fuutu jechuudha. Hoomachi kun erga bahu jammare hoomachi kun amma fakkeenyaaf keemikoola garaagaraa zayitiin kun yoo qabaatu taate bakka akka affeelame akka irraa badetti akka waan hakkamameetti ilaalama jechuudha. Egaa amma irraa gabbusna bitta irraa busna jechuudha. Hoomacha kana ilaalanii irraa busna. Amma turtii booddee xiqqishoo jennee walitti dachaana jechuudha. Yoo inni qabbanaa'e haa qabbanaa'u. Meeshaa isaa qopheeffadha hangasii. Yeroo inni qabbanaa'e meeshaa irraa naqachuudhaan walitti dachaana jechuudha. Kun akkuma argaa jirta walitti qopheessee jira jechuudha. Yeroo dheeraa isinitti fudhatu. Yeroo argattan hojii keessan fixattan zayitii keessan kan mana keessaa qabdaniin akkanatti walitti dabalattanii lafa kaayyachuu. Zayitiin kun yoo qabbanaa'e yoo mataa keessanitti dibattan zayitiin habba soodaa qabu kun mataan isin dhukkubaa jiru kan madaamiin mataa fa'aa isin dhukkubsite kana laata mataan isin ho'ee achi ol deebitan karaa kilaasii keessaa isuma kan ofitti naqxan jechuudha. Isuma kan ofitti naqxan jechuudha. Dhugaa dawooma waan qabuuf dhugaa isinitti hima. Ani waan ofii kiyyaatti fayyadamee nama barbaachisa waan jedheen qabadhee isiniif fide jechuudha. Egaan kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya jabaadhaa hojjedhaa isiniin jenna. Kunoo meeshaalee isaa guutuu qopheeffadhee jira jechuudha. Amma dhimbiibduu qopheeffannee jirra. Kashiraan kun kashiraa jedhan afaan Arabiiti. Amma isa kana jala xallal goona jechuudha. Fidannee honoo gingilchaa fidannee gingilchaan kan waan qulqulluu fi waan babbada adda baasu kan bareeda. Honoo amma qulqulluu jalaa naqadha jechuudha. Akka bishaanii zayitii kiyya jalaa naqachaa jira. Harkaa gachigee uumaan qabu. Egaa daddafeetii hojjechaa jira waan ta'eef kana fakkaatan isiniin jedha hunoo zayitii kiyya bakka tokkotti naqachaa jira jechuudha. Amma irraa hafee gadi naqa ofirraa gad naqa. Egaa itti fayyadamaan isiniin jedha bifa kanaan qabbaneeffadhaa hojjetadhaa kararraa kaayadhaan isiniin jedha. Hayyee uummata qashtii uummata jaalalaa like subscribe share godhuu hin dagatina hin jenna. Waan nama hojjedhe isin ergi kana itti fayyadamaa mootu dawooma qaba baay'ee tokko dawooma qaba itti fayyadamaan isiniin jedha. Hedduu itti fayyadamaa hayyee amma meeshaan isaatti naqadha jechuudha. Yeroo hundumaa meeshaan tun wanti isin na barbaachisu gizee zayitii matatti naqatan nama barbaachifti jechuudha. Isii akkana kana meeshaa akkana kana barbaadadhaati
itti naqadha jechuudha. Yoo hin jiraatin illee suupparmaarkeetii keessa guutuudha jechuudha bitattanii kaa'achuu. Egaa kana fakkaatan isiniin jedha uummata kiyyaa keessatti jajjabaadhaa isiniin jenna. Kunoo zayitii qopheeffannee jirra jechuudha. Rifeensa keenyatti dibachuudha. Miisaaji yala nagaatti naa tura. Baay baay.